Egaa akkam jirtu nagaadha kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya iddoo jirtanitti isin haa ga'u jechaa qophiin guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirru qophii oduu gammachiisaati. Oduu gammachiisan kun maal inni jettanii nu dhaggeeffachuu dandeessu. Oduu gammachiisan har'a qabannee isiniif dhiyaannee jirru akkuma waliigalaattu waa'ee biyya keenya wajjin wal qabatee waa'ee nagaati. Nagaan immoo maalidha? Waa'ee oduu gammachiisa kanarratti maaltu ta'e maaltu immoo hin ta'in jettanii adda baasuu dandeessu jechuudha. Oduu gammachiisaan har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru waa'ee marii nagaati. Mariin nagaa kaa eenyu wajjin ta'e eenyu faana immoo maalinni immoo jettanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Mariin nagaa kun Dooktor Abiy Ahimedii fi Jaal Marroodha gidduutti kan ta'edha. Waa'ee nagaatii fi mariin marsaa lammaffaa yookiin nagaa kana geggeessuuf jecha marii kana taasisuuf gidduu kana irra jiru jechuudha. Jaal Marroo fi Dooktor Abiy Ahimedii jechuudha gidduutti kan ta'e wantuma kan kanaan wal qabatee waa'een nagaa kun maalidha? Olola moo'ii. Ammam immoo dhugaadha. Mariin kun dhugaadha moo sirriidha moo sirrii miti kan jedhu immoo adda baastanii qophii keenya raawwachuu ni dandeessu. Yaa ta'u malee immoo mariin duraanii eessatti ture? Taanzaaniyaa Zaanzibar keessatti kan turedha. Hamma immoo akkuma beekamu gara Ameerikaatti siiqa jedha oduun nuti qabanneedhaan dhiyeennee jirru. Haaluma kanaan wal qabatee immoo oduun keenya komiteewwan garaagaraa illee Ameerikaa keessatti beektonni garaagaraa irratti hirmaachaa jiru kan jedhu odeeffannoo nuti fudhannee jirru. Yaa ta'u malee ani akka kiyyattis taanaan akka eenyutti nagaan dhala namaatiif baay'ee barbaachisaa impoortaantii kan ta'edha. Eenyuyyuu immoo nagaa malee jiraachuu kan hin dandeenyedha. Uummanni Oromoo eenyuyyuu uummanni kamiyyuu jechuudha nagaadhaan jiraata. Nagaadhaan jiraata gaafa hin jedhu nagaan hin jiraanne taanaan jiraachuu hin danda'u. Akka kamis taanaan nagaan bu'uura jireenyaati. Namni yoo nagaa qabaate nyaatee dhuguu danda'a. Garuu nagaan dhabamee nyaatee dhuguu hin danda'u jechuudha. Haa ta'u malee uummanni keenya dheebuun inni irra qabu maalinni? Maal rakkatee jira? Maal miidhamaa jira jennee adda baasnee beekuus nurra jiraata. Inni guutummaan Oromiyaa kana keessa miti Itoophiyaan kun baattee jirtu nagaan hin jiru jechuudha. Akkuma waliigalaatti uummanni karaa garaagaraatiin faccifamaa jira. Yaa ta'u waa'ee uummata biraa osoo hin taane waa'ee uummata Oromoo kanatti gaafa nazzeebu waa'ee uummata kootti gaafa nazzeebu uummanni Oromoo maalirra jira har'a? Rakkina maalirra jira kan jedhu kuni waa'ee nagaa amma isaan mari'achaa jiraniin wal qabataa jechuudha. Haa ta'u malee Jaal Marroo kan jedhamu ajajaa waraanota garaagaraa ni qaba. Suma kana dabalatee waraanonni isaa kuni eenyu fa'aa akka ta'an beektu adda bilisa baasaa Oromooti. Haa ta'u malee Dooktor Abiy Ahimad illee waraana mataa isaa danda'e ni qaba. Isuma kana wal qabatee dhiibbaan kana gidduutti ta'u immoo maalidha? Tokko waraanni tokko gaafa ka'u gidduutti miidhama. Waraannis ni miidhama, uummannis ni miidhama jechuudha. Diinagdeen ni miidhama, qabeenyi biyyaa ni miidhama jechuudha. Kanaaf lafti illee ni miidhamti. Nagaan gaafa dhabamu lafti illee ni bobaate jechuudha. Namarra darbee qabeenyi uumamaa ni boba'a jechuudha. Yaa ta'u kanaaf nagaan bu'uura jireenya dhala namaa ta'ee kan irratti walii galamu kan irratti mari'atamu waa'ee nagaati. Guutummaa guutuutti uummanni Oromoo erga cunqursaa hedduu keessa seenee yeroo dheeraa lakkoofsisaa jira. Cunqursaa kana immoo akkamitti furra jedhanii mariin kun ni ta'a. Guutummaatti wanti isin hubachuu qabdan miidiyaa kanarratti ololamu yaada haasawuu yaada ittiin propagaandaa labsuu maalidha jettanii waan tokko qophii tokkorraa guutummaa isaatti hubattanii darbuu qabdu. Gaaf tokko fiixee ishee dhageessanii dubbii tokko akkasuma dhagaame wanta akkanaati mariirra jira osoo hin taane gadi fageenyaan qophii kana ilaaltanii irraa hubattanii waan tokko dhageessanii akka irraa barattanii irraa dhageessanii waan tokkollee itti adeemamaa jira jechuudhaaf yaada tokko kaastaniidhaaf malee wanti kun salphaadhumatti ta'e yookiin immoo salphaadhumatti akkas ta'e miti jechuudha. Haa ta'u malee qophiin nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannee jiru waa'ee nageenya gidduu isaaniitti qophaa'aa jirudha. Qophiin kun gara eessatti siqee jira? Gara Ameerikaatti siqee jira. Ameerikaa keessatti dhaama kan mariin nagaa kun taasifamaa jiru. Yaa ta'u malee komiteen garaagaraa dhaabbanni garaagaraa yookiin immoo beektonni garaagaraa qaama siyaasaa kamiiniyyuu wal qabatee osoo hin taane irratti mari'atamee maaltu rakkina maaltu jira? Rakkina kana immoo akkamitti furuu qabna? Walii galamee akka irratti mari'atamuu qabu yaadamaa jira. Haa ta'u malee
guutummaatti wanti kun irratti walii galamee mariin kun ta'eera jechuu osoo hin taane ta'uuf jira garuu qophaa'eera guyyichi isaa murtaa'ee beekamee jira kanumaa wal qabatee itti adeemamaa jira namni tokko immoo gaafa walii galu gaafa mari'atu mariin waa lama of keessaa qabu tokko walii galee ishii jechuun ni danda'ama lakki jechuun ni danda'ama haa ta'u malee immoo rabbitti nu makatee uummata keenya uummata rakkataa jiru uummata miidhamaa jiru uummata waan biraatiin illee rakkatee miidhamaa jiru fakkeenyaaf amma yookaas uummata gara Wallaggaa kana gaafa fudhannu maal ta'aa jiru uummanni sababa maaliitiif waraanatiif daandiin garaagaraa citee karaan qorichi garaagaraa makiinaan deemee dhiyeessin qorichaa argamu dhabamee daandii sababa nageenya dhabameen citee hojjetamuu dhiisee uummanni sababa rakkoo busaatiif rakkoo garaagaraatiif dhukkuba garaagaraatiif saaxilamaa jira jechuudha. Kanaaf buufanni fayyaan hospitaalonni illee hedduu isaanii cufamanii namni maal dhabee fayyaa ofii akkatti yaallatullee dhabee jira jechuudha. Walumaa galatti kuni sababa nagaan dhabameef kanaaf nagaan kuni mariin kuni marii nagaa marii abdii qabudha. Gaafa isiniin jedhu nagaadhuma kana argachuuf abdii qabdu baqa dheebonne irraa uummanni Oromoo dhoobotee nagaa bira gahuuf immoo baqa waan baay'ee godhe nama midhaan nyaatee beelee yookiis immoo waan akkasii kana beelaa miti midhaan nyaachuu beelaa bishaan dhuguu beelee dheebota miti nagaa dheebote uummanni nagaa dheebote nagaan maaliin bu'uura jireenyaati. Kanaaf nagaa yoo jiraate bakka bishaan jiru deemtee bakka hojiin jiru hojjettee nyaatta jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kana danqaa kana baatee jira. Danqaa kana immoo furmaata kan ta'u jara kana lamaan jechuudha. Waa'ee eenyuun adda bilisa baasaa Oromoos kan beeku guutummaan jaalmarru. Waa'ee dhaabbata mootummaa ta'ee dhaabbata mootummaa keessaa immoo waa'ee federaala kan beeku guutummaatti Dooktor Abiy guutummaatti nuti amma isaanii yoo beeku wallaalle waa'ee kana dhageenye kan odeeffannoo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa qophiin keenya har'aa asumarratti xumuramaa. Warri qophii keenya kanatti seenuuf reefu dhuftan laakiif sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya immoo qophiin keenya guyyaa har'aa asumarratti raawwata. Galatoomaa isin jaalannaan nagaatti isin jenna.